Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Sudaan Kibbaa Salva Kiir Mayardiitiin waliin mari'ataniiru. Walgahii waajjira ministeera muummeetti gaggeessaniin dureewwan lameen dhimmoota gamlamee daldalaa fi ijaarsa bu'uuraalee misoomaa irrattis mari'ataniiru. Dabalataanis pirezidaantiin Sudaan Kibbaa Salva Kiir daawwannaa hojiif guyyaa har'aa Finfinnee galaniin hooggantoonni lameen turtii isaaniin dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii caalmaatti cimsan irratti marii kan taasisan ta'uun heerameera. Dhimmoota hariiroo dippiloomaasii, tumsa diinagdee fi bu'uuraalee misoomaa irratti kan mari'atan ta'uu ministeera dhimma alaa Sudaan Kibbaa Dr. Barnaabaa Maariyaam Beenjaamin ibsu ragaan waajjira pirezidaantii Sudaan Kibbaa irraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti gamaggamni raawwii hojii bara 2015 gaggeeffamaa ture xumurameera. Bu'aan hojii bara 2015 keessa galmaa'ee kan ittiin boonnu qofa osoo hin taane hojiilee eegalaman bal'isuun magaalaa jireenya jiraattotaa mijooftuu fi fakkeenya badhaadhinaa taate ijaaruun caalmaatti cimnee hojjechuuf kan nu kakaasudha jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Gamaggama raawwii hojii bara 2015 jijjiirama qormaataaf hin jilbeeffanne jechuun eegallee xumurreerras jedhaniiru. Sirna tajaajila si'ataa fi haqa qabeessa taasisuun hojiilee riifoormii eegalame cimsuun tajaajila haqa qabeessa uummataaf qaqqabsiisuuf hannaa fi hojimaata badaa sirreessaa kenniinsa tajaajila teeknooloojiin deeggarame laachuuf xiyyeeffannoon ni hojjennas jedhaniiru. Jijjiiramichi uummataan kan deeggarame ta'uun isaa qormaataaf kan jilbeeffatu miti jechuunis ibsaniiru. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'een barsiisonni qormaata qoruuf gara sanatti imalan rakkoo hammaataa keessa jirra jechuun wiirtuu miidiyaatti himan. Wiirtuu miidiyaan odeeffannoo toora bilbilaatiin barsiisota kanneen argate Gammachuu Tsaggaayee akka ta'anutti isinitti hima. Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'een barsiisonni qormaata qoruuf gara sanatti imalan rakkoo hammaataa keessa jirra jechuun wiirtuu miidiyaatti himatan. Dhimma qulqullina barnootaa mirkaneessuutiin wal qabatee qormaanni seensa yuunivarsiitii bara darbirraa eegalee mooraawwan yuunivarsiitii adda addaa keessatti kennamuu eegaluun waan baratamaa ta'aa dhufeera. Akkuma bara darbeetti bara kanas barsiisonnii fi barattoonni bakka qormaataaf itti ramadaman deemuun raawwii qormaata seensa yuunivarsiitii kanaa milkeessaa turanii jiru. Haa ta'u malee naannoo Amaaraa yuunivarsiitiiwwan tokko tokko keessatti rakkoo humni hidhatee socho'uuf faannoo jedhamu kun geggeessaa jiruun balaawwan hedduun qaqqabaa jiru. Qabeenyi hedduun manca'aa, lubbuun namaa badaa, barattoonnis gabatee qormaataa isaaniirraa hafuun rakkoowwan hedduu waraanni kun qaqqabsiise keessaa isaan ijoodha. Adoolessa 3 bara 2023 walitti bu'iinsi hidhattoota naannoo Amaaraa fi loltoota mootummaa federaalaa gidduutti magaalaa Gondor keessatti geggeeffameen barsiisaan yuunivarsiitii Walqixxee kan qormaata qoruuf garas imale tokko ajjeefamuunsaa beekamee ture. Barsiisaan Taaddasaa Abbabaa jedhamu kun yuunivarsiitii Walqixxeetti kan barsiisuu fi gita hojii gargaaraa piroofeesaraarra kan jiru yoo ta'u miidiyaaleen garaagaraa namoota bakka sanatti argaman wabeeffachuun gabaasa du'a isaatii kan baasan yoo ta'u gama ministeera barnootaatiin garuu barsiisaan tokko miidhamuusaa gabaasuun ala gabaasni dabalataa bahee hin turre. Bifuma wal fakkaatuun ammas barsiisonni naannoo Amaaraa keessatti qormaata seensa yuunivarsiitii qoruuf deeman hedduun isaanii uggura jala kan jiran yoo ta'u gara qe'ee isaaniitti deebi'uufis karaa dhabanii akka jiran wiirtuu miidiyaan bakkeewwan sanatti bilbiluun odeeffatee jira. Barsiisaan yuunivarsiitii Gondar irraa wiirtuu miidiyaan dubbise kan haala nageenya naannoo sanaan wal qabatee yaaddoo qaburraan kan ka'e maqaasaa eeruu hin barbaanne tokko akka jedhutti naannoo magaalaa Gondoriidha kan nuti jirru kaleessarraa eegalee hanga ammaatti illee dhukaasa gurguddaatu deemaa jira. Hanga ammaattis achi jiraachuu keenya malee akkamiin baanee gara qe'ee keenyaatti akka gallu wanti beekame hin jiru. Geejjibni gara Maqalees ta'ee Finfinneetti deemu cufameera jechuun yaada isaa nuuf kenneera. Wiirtuu miidiyaarraan isinii bilbilaa jira. Mee haalli nageenyaa naannoo sana jiru maal fakkaata? Amma haalli jiru kaleessa illee dhukaasi tokko tokko jira jedhama. Mee amma akkami haalli jiru? Haalli amma jiru naannoo Gondarraa kan nuti jirru. Kaleessa sa'aatii naannoo sa'a lamarraa kaasee amma ammaatti dhukaasa guddaadha kan dhaga'amaa jiru. Baay'ee walitti dhukaasa yeroo amma. Tole. Kanaaf sana keessa kan nuti jirru jechuudha. Mee kan bakka sana deemtan qormaata qoruufidha miti barsiisonni? Erga qormaanni xumuramees gara bakka dhuftanitti deebi'uudhaa fi haalli jiru haalli nageenyaa kun danqaa ta'eera jechuudha. Baay'ee rakkisaadha malee jalqabuma irratti otoo nuti qormaata fixiin guyyaa 2 yeroo afur jechuudha gaafa kamisaa. Tole. Sa'aatii sanatti kan waraansichi dallaadhuma yuunivarsiitii Gondar keessatti kan inni eegale.
sana gidduu hundumtuu kallattii isaatiin baqateeti kan inni deeme. Sana booddee namni wala argee waa'ee kanaa waa'ee galumsaa qindeessaa jiru homtuu hin jiru. Amma ammaatti bilbilaan kan nuti bilbilu mari'atamaa jiraadha malee wanti tokkittiin wanti nutti himamaa jiru hin jiru. Kaffaltii qormaata qorrellee nuuf hin kaffalamne barsiisonni harka duwwaa isaanii rakkachaa jiru. Dabalataanis tajaajilli intarneetaa badee waan jiruuf odeeffannoo argachuuf illee rakkachaa jirra. Waa'ee qe'eetti galuu keenyaas qaamni abbummaa fudhatee qindeessaa jiru hin jiru jechuudhaan barsiisaa yuunivarsiitii Gondor irraa dubbisnee yaada isaa akkanaan nuuf qoodeera. Dabalataanis immoo waanuma nuti hojjennillee amma fakkeenyaaf kan akka seeshinii wantootiin akkasii barsiisota baay'eedhaaf hin laatamne hundumtuu harka qullaadhaa fi odeeffannoo suuraa tokkos hin jiru. Dabalataanis immoo wanni innis hin jiru. Meeshaanis hin jiru. Karuma waa tokkotti hordoftoota hin jiru waan ta'eef kana keessa kan itti jiru. Kana malees barsiisonni yuunivarsiitii Gondor qormaata qoruuf deeman buufata isaaniif kenname tokko tokko keessatti tajaajila nyaataa qulqullinaan argachuu irratti rakkinatu isaan mudachaa jira jechuun namoonni dubbisne yaada nuuf kennaniiru. Jalqaba irratti iddoo ta'uu waraanichi ni galeen hundumtuu nyaata qajeelaadha kan nyaachaa ture. Garuu iddoo tokko amma fakkeenyaaf naannoo Haayilee Riizoort wantooti akkasii irra kan jiran xiqqoo ishee rakkoo guddaadha kan isaan jiranii. Achirratti humni raayyaa ittisaas qabatee waan jiruuf nyaata argataa akka hin jirredha kan isaan bilbilaan wal argaa kan jiru jechuudha. Garuu amma iddoo ani jirutti namni seeraan fayyadamaa irra isaanii malee. Rakkoo naannoo kanatti uumame tasgabbeessuuf amma raayyaan ittisa biyyaa akka bobba'ee turedha. Miidiyaaleenis kan gabaasaa jiranii mootummaanis kan inni jedhu. Ergasii yoo haalli nagaa kun gar tokkotti hin deebine yookaan qabbanaa'uudhaaf wanti yaaleen jiru isiniif immoo gara qe'ee irraa dhuftanitti deebisuu fi hojiin hojjetame ammaatti kan jalqabame hin jiru. Wanti tokkoyyuu amma karaa akkaataa jedhamuutiin raayyaan galaa jiraadha kan inni jedhamu. Garuu raayyaan ittisaa galuu akka hin dandeenyedha yeroo nuti dhageenyu. Kallattii lamarraan galuuf yaalaa kan jiru tokkoffaa karaa Baahirdaar achumaan iyyuu daandii ittisifameera. Lammaffaa immoo naannoo karaa Tigraay irraan immoo dhufaa jira jedhama. Garuu amma ammaatti wanti inni galee hin jiru. Kaleessa galgala makiinaa muraasni galee tureeyyuu jedhanii. Isarratti immoo jarri faannoon tarkaanfii akka fudhataa jiranidha. Kana to'achuudhaaf immoo jalqabuma irratti bulchiinsi jiraachuu qaba ture. Bakka bulchiinsaa sana immoo jarri warra hidhattoonni warri naannoo Amaaraa kun fudhatanii waan jiraniif homaa gochuu akka hin dandeenyedha. Waa'een galiitii keenya baay'ee shakkisiisaadha. Tole haa ta'u mee odeeffannoo nu laattaniif hedduu galatoomaa. Rakkoowwan naannoo sana jiran yuunivarsiitota adda addaa irraa hayyoota jiran dubbifnee qilleensarraan kan baasnu ta'a. Odeeffannoo nu laattaniif galatooma. Haalli yuunivarsiitiiwwan ollaa magaalaa Gondoritti argamanis kan magaalaa Gondoritti argamu wajjin wal fakkaachaa akka jiru nuuf himanii jiru. Magaalaa Gondor irraa naannoo fageenya kiiloomeetira 200 irratti kan argamtu yuunivarsiitii Dabaarq irraa barsiisaa qormaata qoruuf deeme tokko haala naannoo sana jiru ilaalchisuun dubbisnee turre. Innis maqaan isaa eeramuu akka hin barbaanne erga nuuf himee booda. Konga bu'ee gara Dabaarq yuunivarsiitii jirra. Rakkoo mandura ga'ee jira. Daandii dhabne. Haalli nageenyaa naannoo keessan jiru maal akka fakkaatu to'uu ibsitanii? Sirriidha dhugaadha nuti Dabaarq yuunivarsiitiin jiran amma. Gondor irraa naannoo kiiloomeetira 200dha. Tole. Daandii achirraan hin jiru Gondorumaa deemnee silaayitiin gara Finfinneetti kan ta'u Gondor irraadha. Tole. Daandiin karaa sana immoo cufaadha. Haalli baay'ee ulfaataa. Magaalaa keessatti illee jira xinnoo nageenyi as wayya Gondor irraa. Sochiin bajaajiin jira iddoo nyaannoo deedu nullee arganna. Ba'uu mataan nu rakkisee jechuudha malee. Garuu gara Gondoriin deemuu hin dandeessanii jechuudha. Tasa gara Gondoriin socho'uu hin dandeenyu nuti amma yuunivarsiitiin dabarru bajaajiin haga yuunivarsiitiitti deema. Tole. Guyyaa gaafa kamisaa jimaata bichaa miilaan deddeemaa turre malee sochiin bajaajiin jira. Akkaatamatti ba'uusaatu nu rakkise. Amma qormaatuma qoruuf miti kan bakka sana deemtan? Qormaatuma qoruu deemnee siyaasa nurratti hojjechaa jiru kanuma. Isin biraa haalli nageenyatti dabalatee haalli nyaataa fi simannaa waan tokko rakkoon isin irra ga'ee jira? Nullee naannoo Dabaarqitti rakkoon nurra ga'ee hin jiru. Tiraanspoortii maddi beennaan yuunivarsiitiidhaaf naannoo ciisicha keenyaa gidduu sa'a tokko deemama. Yeroo qoonsa deemnus yeroo gallus akka misaaf jimaata miilaan deemaa turre. Tole.
namni naannoo yuunivarsiitii Dabaarki bulchaa jiru Dr. Jajoo kan jedhan nama gaariidha. Tole. Wallaahinya namoota warra Hizbaawii Hayilee jedhaman sana wajjin walitti qabu natti fakkaata. Itti nuu himanii amma tokko nuuf ilaalcha hamaa hin qaban. Tole. Simannaan gaarii ture jechuudha. Amma nuti rakkinni keenya inni guddaan gara fuulduraa wanta ta'u hin beeknudha malee amma as jirrutti haalli jiru xinnoo ishee yuunivarsiitota warra kaan bira yeroo madaalee ilaalu gaariidha. Rakkoo kanatti naannoo kanatti uumame tasgabbeessuuf amma yookaan nagaan akka bu'uu fi raayyaan ittisa biyyaa ramadameera jedhama. Gara Gondaritti immoo erguma isaan ramadaman iyyuu rakkoon kun hammaachaa jira jedhama. Gara keessanitti amma waan kana tasgabbeessuudhaaf barsiisota kana nagaadhaan gara qe'eetti deebisuudhaaf gama hooggansa yuunivarsiitii fi qaama dhimmisaa laallatu waliin wanti isin haasoftan yookaan deebii isin argattan jira? Akka ammaa nuni akka barsiisaa tokkotti infoormeeshinii qabu hin jiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii sanaa gaafannaan kallattii gara Maqaleetti sin baasna gara Shireetti sin baasna achiin takkaseen qabamaadha. Gondor rakkisaadha. Amma bakka jirtanitti sireen akkasii kaffalamu haala mijeessineerra waan ta'eef sireema keessan qabattanii akka teessanii hin jedhanii. Tole. Wanti biraa agammaa ministeera barnootaarraas karaa chiif seenterii qormaata kan geggeessanis ni jiru isaan irraas wantoota dhageenyu tokko hin jiru. Kanumaan wal qabatees bulchiinsi naannoo Amaaraa sochii humnoonni hidhatan maqaa faannoo jedhamuun of waaman taasisaa jiran to'achuun humna isaatiin ol waan itti ta'eef pirezidaantiin naannichaa Dr. Yiliqaal Kaffaalee gaafa hagayya 3/2023 xalayaa mootummaa federaalaaf barreesseen giddu galtummaa mootummaa federaalaa gaafatee ture. Xalayichaanis mootummaan federaalaa tarkaanfii seera kabachiisu akka hojiirra oolchuuf mootummaan naannoo Amaaraa ministeera muummeetiif gaaffii dhiyeessuunsaa xalayichaan ibsamee ture. Xalayaa kana barreessuun dura pirezidaantiin naannichaa walitti bu'iinsa naannichatti uumame karaa nagaan hiikuuf abbootii amantaa fi jaarsolii biyyaa wajjin marii geggeessuun fedhii rakkoo karaa nagaan furuu qaban agarsiisanis humni hidhatee jiru kun waamicha nageenyaa kana fudhachuuf gurran ergisne ture. Faallaa kanaatiin naannoo Amaaraa iddoowwan adda addaatti walitti bu'iinsi milishoota hidhannoo qaban faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti jalqabee jabaatee itti fufeera. Hagayya 3 wayituma pirezidaantichi mootummaa federaalaaf xalayaa barreessullee magaalota akka Azeezoo fi Maaraakiitti hanga walakkaa guyyaatti dhukaasni itti fufee turuusaa miidiyaaleen garaagaraa beeksisaa turan. Sababa walitti bu'iinsa kanaatiinis geejjibnii fi tajaajilli hawaasummaa garaagaraa dhaabachuun isaanii odeeffamaa tureera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 25/2015 hoogganaan koominikeeshinii ministeera raayyaa ittisa biyyaa Koloneel Geetinnet Adaanee ibsa kennaniin akka jedhanitti raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota naannoo Amaaraatti maqaa faannoo jedhamuun socho'anii fi raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota naannoo Amaaraatti maqaa faannoo jedhamuun socho'anii fi naannoo Oromiyaattis hidhattoota waboo irratti tarkaanfii fudhachuuf qophii akka ta'an dubbatanii turan. Haa ta'u iyyuu malee jeequmsi humna faannootiin eegale kun hanga ammaatti geejjiba balalii xiyyaaraa biyya keessaa dabalatee rakkoowwan tajaajila hawaasummaa danqan hedduu dhaqqabsiisaa akka jiru yaadannoo yeroo dhiyooti. Walumaa galatti rakkoon jeequmsaa naannoo Amaaraa fi yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessatti uumame kun rakkoowwan hedduu hanga lubbuu namaa balleessuutti kan qaqqabsiise ta'uu fi yeroodhaan yoo furmaatan argatu ta'e balaa kana caalu akka qaqqabsiisu hayyoonnii fi barsiisonni yuunivarsiitota adda addaa kan qormaataaf gamas imalan wiirtuu miidiyaan bilbilaan dubbiserraa odeeffachuun danda'ameera. Naannoleen Itoophiyaa adda addaa ibsa kennanii nageenyi naannoo Amaaraa boora'uusaaf qaamoleen sababa ta'an balaaleffachuun raayyaa ittisa biyyaa cinaa akka dhaabatan himan. Yoonas Mangashaa dabalata qaba. Humni naannoo Amaaraa keessa meeshaalee waraanaa hidhachuun qaama nageenyaa mootummaa wal lolaa jiru jawwisaa jedhamuun moggaafame naannolee Itoophiyaatiin balaaleffatamaa jira. Naannicha keessa milishaa dabalatee qaamni faannoo jedhuun hidhatee mootummaa loluun socho'uu erga eegalee baatii lakkoofsiseera. Magaalaa Baardaar, Gondar dabalatee kutaalee naannoo Amaaraa garaagaraa keessatti walitti bu'iinsi hidhattootaa fi humnoota nageenyaa mootummaa gidduutti hammaachuu jiraattonni BBC'n dubbise himanii jiru. Keessattuu Baardaariif Gondar keessatti gurguddaan dhaga'amaa jiraachuudha jiraattonni kan himani. Naannolee adda addaa Itoophiyaa nageenyi naannoo Amaaraa booda ulaalchisee ibsa kennaniin mootummaan naannichaa fi raayyaa ittisaa cinaa dhaabbachuu isaanii himan. Humni afaan qawwee filatee socho'aa jiru rakkoo uummata naannichaa daran kan dabalu malee uummata naannoo Amaaraa kan bakka bu'u mitis jedhan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa kenneen deeggarsa mootummaa naannoo Amaaraaf uummata naannichaaf qabu ibsuudhaan maqaballeessii raayyaa ittisaa biyyaa irratti banamanii balaaleffannaa jedhe. Raayyaa ittisaa tuquu jechuun
gochuun birmadummaa biyyaa tuquudha kan jedhe mootummaan naannoo Oromiyaa. Naannoo Amaaraatti humni finxaaleeyyii Jawwisaan gaaffii uummataa naannichaa fakkeessuun hidhannoodhaan raayyaa ittisaa irratti haleellaa raawwachuun naannicha dirree waraanaa taasisuuf socho'aa jira jedhe. Tajaajilli tikaaf nageenyaa odeeffannoo federaalaa naannoo Amaaraa komaandii poostii 4tti qooduun hojii opereeshinii gaggeessuu jalqabu ibseera. Ibsi naannolee kunis yeroo labsiin muddamaa mootummaan naannichatti hojiirra oolchuu jalqabetti dhagahame. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees naannoo Amaaraatti boora'uu nageenyaa wal qabatee ibsa laateen gareen hattoota gocha seeraan alaa fi sirna mootummaa diiguuf aangoo humnaan qabachuuf socho'u uummatarraan miidhaa bal'aa geessisaa jira jedhe. Bulchiinsi magaalaa Finfinneef jiraattonni magaalichaa akkuma kanaan dura har'as mootummaaf uummata naannichaa cina dhaabbachuun gocha garee biyya diigaaf hannaa kana ni mormaa jedheera. Gareen kun kaayyoo isaa raawwachiisuudhaaf naannawaa walitti bu'iinsi hin jirretti baqataaf buqqaatota sababa walitti bu'iinsaa fakkeessuun fakkaattota isaa magaalaa keessa galchuun magaalaa keessatti jibbiinsa walqoodiinsaa fi okkara tarkaanfachiisuuf osoo yaaluu to'atamaa jiraas jedhe bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Naannoleen sabaa fi sablammootaa uummattoota kibbaa naannoon Benishaangul Gumuz, naannoon Hararii fi naannoon Somaaliyaa haala wal fakkaataan rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kennaniin duulaa jibbiinsaa raayyaa ittisaa biyya irratti baname waloon balaaleffachuu qabna jedhani. Ajajni waliigalaa qajeelfama labsii yeroo muddamaa dhuma torbee darbee labsame dursuu nageenya garee saamtotaa fi wambadeen boree yeroo gabaabaa keessatti bakka itti deebisuuf tarkaanfii fudhachuu eegaluu ibseera. Oduu biyya alaatiin ammoo yaa'ii Raashiyaa Afrikaa isa lammataa biyyoota lixaa biratti si'oominaan eegamaa tureen waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa barbaadamummaan Afrikaa akkaan dabaluu xiinxaltoonni ibsan. Gabaasa dabalataa Lalisaa Alamuu akka taanutti qindeessa. Torban darbe keessa waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa barbaadummaa Afrikaa akka dabalee ibsamaa ture. Amajji darbe qofa keessatti Ameerikaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Tarkiin dippiloomaatota isaanii olaanoo gara biyyoota Afrikaa 14tti erguun agarsiisuu tokko ta'uu miidiyaalee fi xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa gabaasaa jiru. Kaayyoowwan daawwannaa kanaa keessaa dhimma waraanaa irratti deeggarsa argachuun isaa tokko yoo ta'u, daldalaa fi investimentiin ammoo isaan ijoo biraadha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Raashiyaa qoqqobbii irra kaa'uuf wixineen qopheessee ture biyyoota 17 irraa sagalee callisaa argachuun ammoo dhimmoota ijoo ta'ee jira. Eertiraan dhimma kana irratti wixinee kanaaf kan mormite yoo ta'u, Itoophiyaan ammoo sagalee callisaan bira tartee jirti. Tibba kana ammoo dubbii ijoon Seent Petersberg dhimma Afrikaa fi biyyoota Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti jiru xiinxala garaagaraa baasuu isaa hordofee biyya kanatti keessummoota haaraan simatamuu isaatu waan ajaa'ibaa ta'aa jira. Biyyoonni lixaa yaa'ii Raashiyaa Afrikaa isa lammataa kana si'oominaan hordofaa akka turan yoo ta'u, yaa'iin guyyoota lamaa kun isa bara darbee irraa wal bira qabamee wayita ilaalamu biyyootni irratti hirmaatan hir'ina agarsiisuunis eeramee jira. Mooskoon biyyootni Afrikaa akka heera kaanii yaa'ii kanarraa akka hin hirmaanne dhiibbaan irra godhameera jechuun himannaa dhageessiftee jirti. Ta'us ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi dabalatee hooggantoonni biyyoota 17 qooda fudhataniiti jiru. Hariiroon jiru gamalachuu faayidaa irratti ka hundaa'edha ka jedhan Landan ka jiraatan dhimma siyaasaa gaanfa Afrikaas ka xiinxalan Abdurrahim Said gama isaaniitiin dhimma yaa'ii Afrikaa Raashiyaa kanarratti ibsanii jiru. Raashiyaan galtee oomishaalee adda addaa Afrikaa irraa argatti. Jalqaba irratti ammoo dhimmoota garaagaraa akka albuudaa fa'aa achi fudhachuun fayyadamti. Biyya Jarmanitti barnoota digirii sadaffaa hordofaa akka jiran akka BBC'tti himanitti obbo Nagarii Guddataan hariiroon Afrikaa fi Raashiyaa waggoota 100 gara booddeetti deebi'aa jechuun yaaddoo qaban addeessanii jiru. Biyyoonni Afrikaa 50 wal ammoo miseensa dhaabbata biyyoota gamtoomanii keessatti sagalee qaban guddaa waan ta'eef Raashiyaa sadarkaa addunyaatti qoqqobbii irra kaa'ame dhiibbaa jalaa akka hin galle sagalee kana barbaaddi jechuun yaada isaanii xiinxalan. Raashiyaadhaaf yaa'ichi waltajjii hariiroo uummataa gaarii ture kan jedhanis immoo hin dhibamne. Oomishtoonni qamadii addaa haala kana dura hin baratamneen Raashiyaanii fi Yuukireen wayita waraana keessa jiran kanattillee oomishni isaan gara qamadiif kennaa jiran haalaan guddaadha. Biyyoonni hiyyeeyyii akka Afrikaa immoo qamadii sana waan foolii fuudhaniif haalonni isaanitti deeggarsa Raashiyaa eeggatan waan addaati. Hariiroon biyyoota Afrikaa fi Raashiyaa haaluma idil addunyaa jirtu irratti kan hundaa'edha kan jedhan xiinxaltoonni biroon Raashiyaan meeshaa waraanaa fi deeggarsa yoo laattu biyyoota lixaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalame haal dureen gaafattu xiqqaa waan ta'eef biyyoonni Afrikaa michummaa Raashiyaa filatuu jedhu. Yaa'ii dhiibbaa keessatti godhame kanaan warri lixaa Raashiyaa addatti ammoo Puutiniin adda baasuuf waliin godhame kan hin milkoofne ta'uu agarsiisuun yaadannoo fi wixineewwan achirratti argaman irraa hubachuun danda'ama kan jedhan
bu'aasi. Kunis warra lixaaf kufaatii xiqqaataa Raashiyaaf ammoo injifannoo dippiloomaasii fi hariiroo hawaasaa guddaa ta'uu danda'a jedhu. Hariiroo fi yaa'ichi kanaan alaa dhiibbaa hedduu adeemuu qabaachuu hin danda'u kan jedhan ogeessi kun akka sababaatti biyyoota Afrikaa diinagdeedhaan dhaabbilee warra lixaatti maxxananii kaasu. Diinagdeen biyyoota Afrikaa baankii addunyaa fi IMF itti kan maxxanedha kan jedhan xiinxalaan kun addatti ammoo Faransaay biyyoota kolonii ishee duraa turan irratti hordoffii cimaa qabdi jedhan. Dhimmi kunis ammoo biyyoota Afrikaa keessa kolonii Faransaay jala turaniif xiyyeeffannoo addaa kenneera. Hirmaannaan hooggantoota Afrikaa 17 qofa ta'uu kaasuudhaan ammoo yaa'ichi akka eegame hin turre jechuun obbo Nagariin gama isaaniitiin xiinxalaniiru. Sababa kanattis dhiibbaan isaa ammas ga'aa miti jedhu. Walga'iin Raashiyaa Afrikaa lammaffaan geggeeffamaa ture kun sababoota garaagaraatii fi akkasuma injifannoowwan adda addaan kan guutame ta'ee jira. Waraanni Raashiyaa fi Yuukireen ammoo birmadummaa Afrikaa akkaan dabalee kan himamaa jiru ta'uu xiinxaltoonni kun addeessanii jiru. Gabaasni KBBCti. Bidiruun godaantota baattee deemtu qarqara oddoola Xaaliyaanii Laampaaduusaa jedhamutti erga dhidhimtee booda namoonni 6 du'anii 51 kan ta'an ammoo achi buuteen isaanii dhabame. Haadhaa fi ilmoo immoo reenfi isaanii argame jedhame. Bidiruun lama oddoola Taanzaaniyaa irraa walumatti namoota 90 fe'anii kan ka'an yoo ta'u, eegdonni daangaa bishaan Xaaliyaanii reeffa dubartii lammii Aabiyoori Koost taatee fi mucaa ishee waggaa 1 arguu himan. Qondaaltonni Tuuniziyaas gama isaaniin reeffa godaantota 10 buufata doonii biyyattii Sifaaksitti arguu himan. Buufanni doonii Tuuniziyaa kun karaa ittiin godaantonni hedduu gara biyyoota Awurooppaatti qaxxaamuranidhas jedhame. Godaantonni du'anii fi achi buuteen isaanii dhibame kun hedduminaan biyyoota Afrikaa Saharaa gadii kan dhufanidha kan jedhan qondaaltota Tuuniziyaa yoo ta'u, aanga'oonni Xaaliyaanii taatee kana qorataa akka jiran beeksisan. Eegdonni daangaa bishaan Xaaliyaanii ammoo bidiruuwwan godaantota feetee deemtu gaafa sanbataa yeroo isheen dhidhimtu namoota 57 baraaruu kan himanennaa ta'u, gaafa dilbataa ammoo hojjettoonni balaa abiddaa fi lubbu baraartonni Xaaliyaanii godaantota biroo 20 oddoola Laampuusaa keessatti danqaman baraaruuf akka jirantu ibsame. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee wiirtuu miidiyaa irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.